daaboo keekii fakkaatu kana hojjedhe haala kanaan jechuudha. Maashaalladha baadiyyaa deemaa jira jechuudha. Maatii abbaa manaa kiyyaa kan yeroo hunda kennaanaa ergan san bira deemaa raawwaxiillee haala kanaan hojjedhe. Na jala jijjiga waan ta'eef baaldii qopheeffadhe baaldii guddaa itti naqadhe. Ergasii uffata daa'ima kiyyaa jechuudha. Ta'ee kiyya ta'ee abbaa manaa kiyyaa ta'ee haala gaariidhaan cabsee shantaatti guuradhe. Akkuma isin argitan kana jechuudha shantaa kiyyatti guuree qopheessee geessee forsoosiin dubartiin dhumaatuun beektanii miree ergasii daa'ima kiyya irraa dhiqee daa'ima kiyya uffisee shaaworii seenee uffata kiyya uffachuutti taree jechuudha. Akkuma isin argitan kana nu dubartoonni manaa gadi hin ba'an jedhanii garuu forsoosii nu keessa darbe nu hin beekani. Anillee haala isin argitan kanaan isinii uffadhee isinii bareedee jira. Wantoota baadiyyaa wanta akka isinii fidu feetanii wantoota isin dharraasisee wantoota arguu feetanii koomentii irratti na gaafadhaa isiniin jedha. Hanga guyyaatti turuutti isinii fida inshallah. Akkuma isin argitan sa'aatiin kun halkan keessa sa'aatii 6 namni hunduu rafee jira. Akkuma isin argitan boru maatii bira baadiyyaa deemuu hedaa waan ta'eef deemaara waan ta'eef lixii kiyya bukeesseera yeroo bukeesse isinitti mul'ifne dhiifama narraa ta'a. Lixii kiyya ka bukeesse sanitti baatira irratti godhuuf deemaa jira. Kosiin yookaan ammoo qoboonni nu bira hin argamu waan ta'eef baatira godhuuf deemaara. Baala warqee kiyya haala isin argitan kana irra dhaara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashaam harka fuunni jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirra jirtu bakka jirtanii nagaaf kabajaan kee isin biraa jiraatu jecha akkuma isin argitan kana jechuudha daaboo hojjechuuf deemaa jira. Baala warqee irratti zayitii kiyya dibadhee haala waliin gaha jechuudha. Na jalaallee hin qaabatu akkasuma hin urgeessaallee maashaallah ajaa'iba namaa godha jechuudha. Akkuma isin argitan kanatti haala kanaan baala kiyya irratti godhadhee geessaara jechuudha. Yoo isin naamijaahee karaa deemsan irratti illee isin foraaba akka carraa ta'e garuu daa'ima waan deemuuf jecha naamijaa jedhee yaadu maaliif jennaaniin daa'ima qabannee deemna hiiqa jira baay'ee nama cinqa jechuudha. Akkuma isin argitan kana halkan keessa amma sa'aatiin kun sa'aatii 6 jechuudha. Sa'aatii halkan keessa sa'aatii 6tti jechuudha daaboo godhuudhaaf deemaa jira jechuudha. Kinootii lixii kiyya kana haala kanaan bukeessaa jira. Yeroo bukeessu isiniif waraabne viidiyoo baay'ee waan biizii ta'eef maal itti goote warri jettan zayitiitti godhee jira, paawudaratti godhee jira, kaameraadha, absuudaa gurraachaa fi akkasuma dimbilaala illee itti godhee jira jechuudha. Waan hanganaati wannan itti godhee akkasuma kararii illee itti godhee jechuudha. Karariin kun argitanii lixiin kun adii miti boora kararii illee itti godhee jira jechuudha. Kararii boora itti godhee akkana haala kanaan boora ta'ee jira jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Waan killee qabu fakkaata karariin isaa boora. Akka daaboo ajaa'iba akka goonu inshallah abdii qaba jechuudha. Walumaan haa goonu isiniin jedha. Lixiillee baay'ee bareechisee bukeessee jechuudha. Akkuma isin argitanii waan haganaati jechuudha. Waan itti godhee ifama itti hafi sukkara illee xiqqoo xaallee irra godhee jira jechuudha. Baay'ee illee miti xiqqooma jechuudha. Haala isin argitan kana itti godhadhee erga keessee booda maal gochuudhaaf deemaa jira. Daarii boota duwwaa baatiratti aanetti jechuudha. Akka baatiratti aanneef na jalaa kan qabannee fi iddoo duwwaa isaa kanallee baala muree jidduu haara jechuudha. Achi booda maal gochuuf deemaa jira erga akkanatti kaayee geessee booda hanga daqiiqaa muraasa haanuu bukaa'u jechuudha. Ol haa bukaa'uu fi akkasumatti dhiisna jechuudha. Biyyaansa sa'aatii walakkaa ta'uu mala daqiiqaa 40 ta'uu mala akkaataa ittiin bukaa'etu jechuudha. Gindoo kana jechuudha namoonni hajamtanii isinis bita jechuudha. Zulaa biratti ni argatanii gindoo kiyya kana haala kanaan itti qadaadadhee kana bukaa'uuf waan biraatti itti deebi'a. Kinoo akkuma isin argitan kana haala kana ol bokokee jira argitanii ol guutuu ka'eera bokokeera. Akkasuma buruushii ittiin dibuu fi asirratti illee killee kiyya dhahee qopheeffadheera jechuudha. Akka isin argitan kanatti killee kiyya irra dibaa jira jechuudha argitanii. Lixii akkasii ol bukaa'ee daqiiqaa 40 caala tursiisee jira. Lixii akkasii ol bukaa'ee sanii killee kiyya irra dibataa jechuudha. Killee kiyya irra dibadhee bootuma hundaayyuu bootaa maraanuyyuu waliin gahaa jechuudha. Killee kiyya tartiiba eegeeti iddoo duwwaa hambisuu hin qabu bootuma hunda isaatu tartiiba eegee waliin gahaadha jechuudha. Akkuma isin argitan kana maalirra yeroo bukeessullee ta'ee akkasuma yeroo wanta biraa dalagullee isiniif waraabne namni nama waraabullee hin jiru. Akkasuma mooyyuu anillee muddamaa biizii ta'eeti kan hojjedhe jechuudha. Akkuma isin argitan kana gara killee kiyyaatti hojii kiyyaatti deebi'ee killee kiyya haala kanaan waliin gahadhee boota hundumaayyuu killee maaliif irra dibna maaliif nu fayyadu jettanii killee gubbaa isaa yoo dibne nu jalaallee hin dhodhooyuu haala gaariidhaan nu diimatee nu bareeda jechuudha. Saba saniif killee irra dibna nam tokko hafuura killee waan jibbitanii fi killee irra hin dibdanii garuu inni kuni hafuura hin dhahu.
gubbaratti waan bilchaataa jiruuf jecha hafuuraan dhabu akkasuma wanta biraallee absuudaallee gurraachallee waan itti fayyadamuuf jecha hafuura matakaa hin dhabu hin sodaatinaa sinin jedha akkuma san argitan kana absuudaa gurraachallee haala kanaan irra nasaannasadhee jira jechuudha. Absuudaa gurraachallee akkuma san argitan kana haala kanaan irra nasaannasadhee geesseera jechuudha. Kinooti akkuma san argitan kana akkuma san argitan kana absuudaa gurraachallee erga irra dibee ka'ee booda akkana jira jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Kanuma keessa immoo baatiraan kiyyaallee naawwee jira jechuudha. Baatiraan kiyya haala gaariin naawwee jira kinooti. Keessuma gaa'uu bichatu naafa malee naawwee jira jechuudha. Sirriitti naawwee jira akkuma san argitan kana maashaallah. Baatiraa kiyya keessa galchee wanta paaworii sirri jiruu fi halkan kun halkan sa'aatii qixxee waan ta'eef paaworiilee sirriitti qaba. Sababa sana jecha baay'een tursiisuu akkuma san argitan kana kinooti amma keessaa baasee jira jechuudha. Maashaallah ajaa'iba ta'e ajaa'iba bareedee jira jechuudha. Waaw akkam akka bareedu laalaa sinin jedha. Maashaallah baay'ee bareeda hedduu namatti tola jechuudha. Maashaallah daabboo akkana fakkaatu yookaan daabboo bareeda kana naa ta'e na hojjetamee na bahee jira jechuudha. Baay'ee namatti tola jechuudha. Keessi isaallee akka baay'ee komfortii ta'u jechuudha. Maashaallah abdiin qabu. Sababni isaa maashaallah wanti inni akkas ta'uu fi paawudarallee qaba. Maashaallah haala kanaan daabboo kiyya geesse waxii kiyyallee haala kanaan hojjedhee jira jechuudha. Maashaallah waxii ajaa'iba waxii bareedduu hojjedhee haala kanaan jechuudha geessee jira jechuudha. Akkuma isin beektan guyyaa hojiirra tura waan ta'eef halkan hojjedhee baaldi kiyya haala kanaan qopheeffadhee wanta biraatitti yoo naqee na jalaa jiga waan ta'eef baalditti naqadhe jechuudha. Baaldi kiyyatti haala isin argitan kanaan naqadhee baaldi kana guutee baaldiin kun baay'ee guddaadha. Isa guutee zaambilii keessa kaa'adhee jira jechuudha. Akkasuma wantoota kaawwanillee waan hafuu hin qabne muuzii irraa qabatee akkasuma sukkaara buna waa hedduu jechuudha. Wanti nuti guurru hin beektani kanneen illee qabatee haala kiyyaan sirreeffadhee uffata daamee kiyyaa sirreeffachuu deebi'ee uffata daamee kiyyaa haala isin argitan kanaanii guuradhe jechuudha. Shaantaa isaatti haala kanaan guuree qopheessee xumuree jira jechuudha. Uffata isaa kanallee haala kanaan guuree fi yoo karaa deeman namni haadha daa'imaa ta'e baay'ee ulfaata. Ergasii booda daa'ima kiyya irraa dhiqadhee shaaworii seensisee sukkuumee haala isin argitan kanaan isaatti illee uffisee geessee jira jechuudha. Maashaallah jettan malee biraan darbina daa'imni kiyya illee haala kanaan itti uffisee uffate jechuudha. Haala kanaan qophaa'ee jira. Waan isin ajaa'ibu warra akka warra deemuu hennu beekanatti fakkaate botan nu deemaa jirru kuni warra abbaa manaa kiyyaati beekana fakkaate akkatti of dhiitu maal gammadee miti maal taphataa miti. Maashaallah jedha isinin jedha hundi keessanuyyuu haala isin argitan kananii uffisee uffata isaallee baasee fi amma kanaafuu ana jechuudha. Meeshaa kiyyallee qopheeffadhee walitti guuradheera jechuudha. Anatu nu hafa karaan dheeraadha namni beektanii boqojjii deemaa jirra. Boqojjii irraallee baadiyyaa deemaa jirra. Inshaallah kana mijatu ta'e waan tokko isiniif waraabuu yaala jechuudha. Na mijata jedhee hin yaadu. Daa'ima kiyya haala kanaan qopheessee booda shaaworii kiyya seenaa jira jechuudha. Shaaworii kiyya shaaworii o'aadha moqorraa akka ta'e walitti dabalataa o'aa kana bu'uuf mokoraa jira jechuudha. Jiddu galeessa barbaada o'aa akkasillee hin barbaadu. Haala isin argitan kanaanii shaaworii kiyya seenee geessee jira jechuudha. Isa bira uffata kiyyallee haala kanaan qopheeffadhee baafadhee jira jechuudha. Inni kun uffata kiyya akkasuma uffata kiyya qofa osoo hin taane uffata abbaa manaa kiyyallee haala isin argitan kanaan kinuti isaafillee baasee jira jechuudha. Innillee haa uffatuu fi anillee inni shaaworii seenuuf uffata kiyya kan uffadhe jechuudha. Uffata kiyya haala kanaan baafadhee kinuti uffadhee geessee jechuudha. Akkuma isin argitan kana maashaallah haala kanaan uffadhee babbareedee jira jechuudha. Kinuti maashaallah jedha isinin jedha. Bakka haala kanaan bareedee uffadhee majlisni kiyyaa fi uffanni kiyya maatii maashaallah isinin jedha. Akkas uffadhee daa'ima kiyyallee fudhadhee karaa offiseera ka'ee waan ta'eef kinooti haala kanaan daa'ima kiyya fudhee uffata kiyyallee ta'ee meeshaa ittiin deemu hundumaa alatti gabbaafadhee haala kanaan deemaa jira jechuudha. Waan hagammana dhageeffattaniif galatooma. Viidiyoo kiyya saabskiraayib laayik sheer godha.